Saudi jirti mitiire Riyaadii. Wallahi sobinka jaalala keetiin leencadha bitti wallahi birrii dandamoota madaabin kafalte fanjii lama miskiina kee. Kuma jaatamaan bitte sayyi. Wallahi si gammachiisudha jetteeti kun hunduu. Amma gaa maal wayyari? Kenna Maal wayyaree naaf fuudhika? innatti ilaaltu bultiin taatiin siin jedhee si gaafataa jira bar. Intaate wallahi dubartii kamoota amala hin qabdee madri amala ishisitu beeka qaba sitti Dubartii dhiyaatanii. ila amma gaa asitti wal dhabna kenna laa. Dubartii kamuu amalaan qabdee jennaan. Yaanni koo siin galle tokkummaa maal jechuun barbaade fakkeenya dubartii takka karaa dhumarraa yoo fuutee amala badduu kan qabdan fakkeenya ustaazota wayii wargite ta'e madri biyya Awurooppaatti garuu namoota baalagee jedhamanii qullaa kana deeman qaama isaanii kana hunda tumasanii bifa garaagaraa godhanii kan isaan alaa fuudhanii manatti ol deebisanii ijaabatti uffisanii erga islaamummaa fudhatanii immoo akkatti isaan wannoo jedhan sattaramanii sii galee jireenya gaarii jiraachuu eegalanii bultii gaarii ijaarrachuu eegalanii akkana deemanii immoo islaamummaadha yoo galateeffachuu nama islaamayyuu galateeffachuu islaamummaan gammadoo ta'anuu jiraatan ni jiru argitemi. Sadarkaa kana dubartiin alayyuu miti dubartii mana madaamii daladdu warra ishii tajaajiltu boruu kootiif jettee ta'uu sitti gammaddu waan qabduun miti alayyuu fuutee baalagee osoo ol galchitee amalaa fi tartiiba itti goote wallahi dubartiin ni sirratti dubartiin waa xiqqoo gammachiisa waa xiqqootu immoo qalbii ishii cabsa sigalee yaanni kiyya kana malee An kenna dhagaye. Hawaa qajeeltuu barbaada malee ol galchee waliin si maraachuun barbaada. Dafee na dhaara beektaa baay'ee. Nan maraadha. Walla hawaa jalattuu kana jira. ani isa tamma jettu kana ol galchii sirreessisati jettu sirrooftuun taane ani wajjin nan maraadha malee dandeen sirreessu. Maa sirreessuu dandeessa maa rakkoo qabu maashaallah. Hawaa gortu ilaa. Ana mala kiyya keessaa waa gorsuurra gaayyaa afaaniin baasee dubbachuurra fuula koorraa sii naqqaatuun barbaada beektaa waanan jaalladhu waanan jibbee irra caala afaaniin dubbadhu fuula koorraa amala kiyyarraa akkasiin naqqaatuun fedha irra caala nutu manne jaartii fuudhe warri nan sichirattu heerumtan quba qabaadhaa fuula koorraa naqqaamuun barbaada hunda baaseen dubbadhu fuula koorraa akka rakkoon jiru akka wanta ta'e ittiin gammanne yookaan dubartiinis akkas jetti Zaboi bartokkummaa dubartiinis maal jetti amma fakkeenya masruufa mana keessaa osoo ofiin beekee nuu kenne arra sitti dubbadhee boru sitti dubbachuu sheemii qabamte yeroo baay'ee dubartoonni sii galee osoo fuula kiyyarraa rakkoo naa bare abbaan manaa kii takka immoo abbaan manaa ishee galateeffatte argite yoo ta'e abbaan manaa kii yoo ofiidhaan beekee waan mana keessaa bitaa ofiidhaan beekee ijoollee isaa barsiifataa jira diin irratti ijoollee isaa guddifataa jira minaamin argite. Injira kun dubartiinis hin feete waan akkanaa ati ofiidhaa beektee waan mana keessa jiru guutuu bakka abbaa manaatii dhiira jechuun quwwa arrojilu quwwa dhiirri jabaa bakka jabaa ta'uu qaba waa hunda buljaartii isaa bulchifachuu jabaa ta'uu qaba. Nan bulchadha amma dhagaye amma laa kenna. Waanan jaalladhus waanan irraa jibbes waanan irratti waanan irraa jaalladhes waan naan taane waan naan ta'usi. Fuula irraa na barsee jennaa isa karaa si'an nan bara ani irraa nan bara kan si anis immoo itti amma waan ani hin jaallanne gaafa siin hojjettu fuula koorraa bartee akkasiin dhiiftuun fedhan baasee dubbachuun jaallu narraa naqqaatee akkasiin bartee waan sana dhiiftuun fedhan yeroo hedduu sii galee. Itti dubbatta. Okay gaafa duraaf itti dubbatta ka ani baraadha manaatiyyaa kanan fedhaa. Baqa yeroo baay'ee yoo ani fuula kiyya akkana godhe wanti akkana barbaachisu yookaan immoo wanti akka irratee jiru narraa baruu qabda. Yeroo baay'ee baqa jechuun itti himta tartiiba kee itti machaa deemta. Amala kiyya keessatti sulumama wallagaa. Tokkommoo oonan taa'i jedhes taa'uu yoonan ka'i jedhes ka'uu walla yoonan deemi jedhes deemuu wallaahi dhuguma. Yoonan deemi jedhes deemu yoonan taa'i jedhe taa'uu yoonan dhaabbadhu jedhe dhaabbachuu kanan fedha beektaa kunan bargadhee rabbuun beekaa naan bulu oon akka maaraa jiraatti naan hoogganamtu naan hiikayaan an sabrii hin qabu. Hawalilaa kuti abu mu'aaz amma seenaniiru argeera waan hin taane nan dubbisin gaa tokkummaa. Maa waan hin taane miti maa kun noormaaliidha waan hin taane anuun dubbadhu bar
Hin beekan isaanuu bara faamiliidha bara Gorsarra Abummaaz jirra kana. garuu maayilee shabummaatti yoo jiraattan nama guddaan gizeen ulaalan dubbeenis na harkaa bada. Garuu walumaa galatti Maa bultii faamiliidha isaan bara mana kanaa faamiliidha. Maa waan namaan dubbanne bara wooma gaariidha waan meenyan dubbanne yoo. Sun harka keetiin tolfadhu sun harka keetiin tolfadhu jedha Abummaaz. Isii laa argeera gizee isaan seenan kana. Abummaaz ani jirta. ani Fuudhaa gaashee jennaanii kanaaf jirra Abummaasinis yeroo hunduma fuudhaa dubartiin heerumaa jettuumi. Anis dhaamsa keessan dabarsaa jira fuudhaa dhalchaan jechaanii jira maalish. amma Yoo ani balleessine waan gorsa. har'a Koongoo laa dhaga'i isii amma harka keetiin Abummaaz tolfadhu jedhan kana jechuudha. Wallaahi dhuguma bara isa keessa kiyyaa dhibee bara isa keessa kiyya fedhu. Taa'i Maaliif jennaan akkas taa'i. jedhan seente abdii? Abdii eessaa waamamu tokkummaa? Maal fuudha hundi fe'isiidha. Harka keetiin tolfadhu jechuun maal akka ta'e beektame? An akkasii hin argattu jechuu isaaniiti bartaa yoo jette asii teechuu kayyoo siin jette asii kaatu. Jechuun ilma namaa kana kai akka barbaaden godha jechuu hin dandeessu. Yaani rabbiin lafisee miti hin argamti laatan beekan. Maa kan taa'i jennaan teessu deem jennaan deemtu dhaabadhu jennaan dhaabbattu hin argadhu amma kennan. Maal fuudha? Hundinuu feemesiidha jedhani. Feemesuma fuun abbaasi mana maal goona Abummaaz Maaf kenne. masiin heerumuu hin qabdu ustaaza maal jechuudha? Rakkoon feemesii waati mana keessaa walloltee laayivii banatee si arrabsa. Rakkoon feemesii mana keessaa walloltee laayivii banatee si arrabsa. Miidiyaanis jireenya kophaadha. Kunis akkuma ati toofte mana kee kana bar. Mana kee keenya amma mana kee kana yoo ati qulqulleeffattee qulqullaa yoo ati immoo akkumatti ofirraa dhiistee dhiifamaa si galee akkuma ati annoo jette jireenya kana bakka hundattuu. Garuu dhugaa itti maalati kun feemesa jabduun turre bookun onurraa galtee afaan qabattee quraana keetti gatteessee bonurraa hin callimne ebbo bultii yeroo obbo namuma ijaara bara wallaahi billaahi yeroo moo tartiibuma nama galcha afaan nurraa qabattee kun watiyyuu. Laa maa rabbi jedhe afaan badaa duraan. Borruutee laayivii irratti suuraa kootii fi suuraa kee gaddeebitee irratti sirbitee jiru. Dhuguma jedhanii wal suuraa kana barattee dhuftee kuttee fayyoo wajjin kaa'amee jiraate bilbila cabsiti fayyi. Abummaaz galchimee xiqqoo nu waa bohaarsanii bannaatanii salaatiin rafa jedheen waa xiqqoo tafee ajaanuudha. Galam been waa gorsanii bannaat. Abummaaz jara sagalee keessan hin dhageenye jecha ooltanii. Yoo firii ta'an harkiseera. Yoo firii hin taane gaarabbumatu beeka malee. Nu waa Mooditara mana gorsanii kanaati bannaat. miti Abummaaz. Yaa mooditara mana kanaati mooditara ayyuu sinee. Hojiirra jiru fakkaata harkifnaan hin seenan wee. Okay. Hojiirra jiru fakkaata. Okay. Isaaniin bari yeroo kan bulbarre beektaa yeroo munaamaa amma jirtu sana fa'aa rabbi raamataa godhuufi. Yeroo sana waqtii kana Wallahi rabbi rahmataa godhuuf bannaati. Mucayyoo isaa wallahi keessumee rabbi keeridhaan ishee haa yaadatu. Abummaaz keenya weelkaam baga nagaan dhuftan. Assalamu alaikum. Suuraa kanarraa Maali jirtan jirta? qayyara dhadhaatu. Waalaikum salaam jirtu. Maali miilli kee akka gaalaa gamas dhaabbata walitti deebisi boo. Woman qayyara dhunnabe kanuu suuraa maalan Suuraan kee akkana yoo fakkaatti miilli kee. Hayyee qaanam. Osoo ta'e si garagalchina garagalchite. Akkasii mi kenna. Amma Abummaaz anasin hin jedhu. Warninginatti kenne suuraanidha. Maaluma Mana fila maaltii jennu. kamana sila kamana kee waan ni godhuu sila kun. Eda warningina kennisiise wallaahi. Jirtu Abummaaz. Astaghfirullah. Bara ajaa'ibaa. Bara namni gubbaa bee footoo ka'us biyya turree bar. Mana tokko yaada sanuu ganda keenya safar mana tokko qofaa jira mana suuraatti kan warra indishaa jedhani. Ei. Namni suuraa akkuma itti koo gaafata. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun.
Tafsir jennaan jira nu biras namni wayi manni suuraa wayi achi qofatti kaa'ama jira qabe. Sanuu bar guyyaa meeqa dhiqanii see kananii maybe imala deemteetti dhayite. Guyyaa san waasti kan. Torbeetti deebitanii fudhattu nu biraa torbeetti deebi'amee fudhatan. Suuraa kee keessa barbaadan hin kaane fasin jedhanu. Dhuguu wanta wallaahi. Abooluu dhuguu dhufti wallaahi. Yeella mochee hin jedhama. Keessa barbaadamee achi dhaqamee barbaadamee dhiqamee miicamee nama hidhamaam. Si kana fa'aa laalee adiidhaa beektaa natti naatu si kana fa'aa laaleetti barbaada keessa. Wallaahi mushkila. Kennaa quba qabdu kana hundan dhalanne gaafasi. Tafsibiin jennaan jira na yaadachiiftanii amma wanaa suuraa hin kaa'edhan hin kaasa jedhan waan inni kaasuun beeku malee namicha wayi. Namni hin kaayaa kanamaa fudhatee galee faanis jira bar. Telat waraqaa keessa kan yommuu galche. Suuraa. Wallaahi quban qabdanii si bar. Wallaahi isaati ta'ee ta'uu kan namaa fudhatee galee. Mana rafane mata gura kita surah namat. Kan nama tinggal mah pada berusal tayo. Sedih oli bari ya du feceke. Wore gabe du beo. Kasati namni foto tegale ini sekarang mah foto tegale. Ini bari ya wore gabe. Qabsoo baadiyyaa wareegamee baraanni aarsaa kaffalee magaalaa dhaqee fudhate. Bar suuruma xiyya fa'aa laaluuf mana keenya dhufanii bar gandi. Surah berbaca mo. Suuruma ta'ee kaafire waa keessa keessee fanniftaa beektaa guddoo akka qoranaa waan hanqanaa wal qixaa takka kun oolan akkana godhanii. Eddee namni argu kaa'ama. Gizee ni jira mana kana jira dhufanii qaqaan dhukkee irraa kaasana jalchee latti eegan ta'anii. Qaqaan mana ajii balleessee akka siidaatti ilaalama. Mabiraatii maaltu jira ifaan itti ifee mabiraatii jira. Wallahi ajaa'ib. Amma uummanni kun hundee akka Arabaa fi Faranjii nutti akka nu godhaa bara. Hai wallahi wallahi ustaz aku balchistan. Biyya Itoophiyaan tun bar waa meeqa keessa jira bar dinqii meeqa rabbi keessatti hojjete. Wallahi. Waan wayyo. Maganda sana kan rabbi nu fidi asii TikTok illee kan nu argisiise waan biraallee nu argisiisa inshallah. Wanti biraa ammas dhufaa isaas nama kaasuu kanatti ija liffachuu qoleen qabamee nama gonfamee achi nama deebifamee qoleen sirraa ooyi gar tokkotti jallata. Azaara qabattoon sirriin jirtu wohumaan mimmiidhaman toltu ililli waan kanas huccuu si jala guuranii darasa hunda fidanii si jala guuranii waan ababaa kana naannoo ofii namni quba kanaan fakkaata keessaa beektaanu ababaan har'a furdoo. Uummanni sosaalii ajanta nu godha taadhisa. Kana godhi kan namaan jedhayyuu yaadni nama harkaa badee suuraan gizee namni durbi suuraa ka'u. Dhiira tana akka dubartii mudhii qabattu takkaan mudhii qabattee kana dhaabbattee kaasana. Andi bertemu mudi kawat kan akatim ya kak diri tu no tau. Kamu di kawat dekat. Mau tak kena kan unda ada famous ten warap saya mah. Aba bantu aba bukan bantu kuna matiket na make aba me fad abba sama. Da samira dada kayak ber. Ma biritin kan saya biritin argam dokat abit. La ilaha illa gaafa birri sadi argatte marati abtaamu Itoophiyaati bar ijara mana barumsa ijoollee keessa birri kun amma yoo argatte eenyuti meekiisha isaa keessa
Isa iyyuu bara Wallahi ustaaz waan nama xiqqoo cimaatiyyi nama xiqqoo cimaa suuraa kaa nama xiqqoo waa beeka jedhame dhaqee jechuun nama xiqqoo jajjabina qabu dhaqee kaa suurichuun. Boo inni abbaan kan nu bara ilmoo isaatiitti dukkaana qabanii dukkaana abbaa isaa haatee bara mana barumsaa fidataa birrii inni nu. Wallahi dukkaana maatii hata. Abbaa rafuudhaa haadha inni ilmoo jalaa fuudha haadha manaatiin wal lola inni. Wallahi. Inni kiisa muraa mula. Itoophiyaa wal jalaa hawaasa maatumaa wal jalaa hawaasaa mu eegalee bara akkuma Oromoo nama wal fixxu. Turi raayis. Wallahi rabbi ki. Hai Itoophiyaa. Ayesa. Mushkila wallahi lazim. Amma suuraan soddoma kaa namni yeroo tokko soddoma ka'e baadhatee Maal jawwaara meemorii maaltu jalaa guute guyyaa guutuuf ima kaasaa olti ima kaasaa ola. Isuma guute dhuguma ittaan suuraa qofa irra caalaan gaalaarii nama achi of kaasa duuba of kaasa harka of kaasa qeensa of kaasa waan bakkuma qaaman kaasne qaba guuree as keessatti ta'anii bar. Amma itti dabalee immoo wanti dhufuun beekamu ammas waan teekinooloojii immoo wanta teekinooloojiyaa jettee warrinu. Teekinooloojiyaa waan inni nutti fidu ammas hin beeknu garuu gara waa fidaanuma deema takkailee waan inni fidu. Keenya kan dhufu hundarratti maal godha gandumaa irratti arrabsa malee maal godha. Keenya Najani an silkii oomishtu. Keenya asii ta'e tokko suuraa abuumaas garagalcha tokko tokkummaa garagalcha kaan kaseeraa garagalcha akkanuma hundi suuruma namarraa garagalchitee irra lolti. Teekinooloojiyaan inni keenya oomishu sana. Teekinooloojiin teenya sanuma suuraa dhaqeetiin takka kan gad deebisee irraan caffartii beektaa kun ustaadamaa ta'e. Guddiidha inqulaaliin birri inqulaal killee meeqa boo puuphaan sana. Biyyatti jirtu kaabineen jirti moo tokkummaa. Durna jiijiti haaruu biyya jirutti baqadhee bahe keessaa. Waan akka kaabineen nama gootuumo poolisii naannoo Oromiyaati hojii. Amma kaabinee kanatti qabdee maayikii qabattee maaliif akkasii haasawee ta'a akka namni maal jechuudha bara dirqi jecha kana harkisee qubee dubbachiiftuu dubbifamaa kana fuudhee sindeera isaa warraan eebbaan kun. Maasaa yaaddaa maraa akka waan bal'ifamu deemaa jiru. Abboommoo asfaana dudubbachuun natti tolaa malee ani warra kaan faana mana kiyyatti haasofne warra kunnee faasi gabbuusee faasi reebee faachiftan. Harkaatti waliin galu wallahi waliin mala kaatimaan natti dubbattan sanatti. Haadha manaa kennu salaamii nagaan siif haa ta'uu jedha jiin abuumaas. Nagumsaaniiti galata waaqa. Nagumsaanii. Mee ofiifillee didduu isiillee shaadanuma qabsiifna inshaallah. Gua dari diri lagatti bigedda. Shaadaa warra garaan isaanii duwwaa ta'e malee nuti shedhee shaadaa qabata. Garaa maali nyaata warra nyaatiin immoo warra maaliiti warra garaan duwwaa. Warra barbaacha dhufu malee shaadaa namni sagalee. Maal barbaadan? Wanti isaan hin barbaanne jiruma. Birrii moo haadha manaa moo abbaa manaa moo maal barbaadan? Isin bira fayyaa tan dhukkuba warra dhukkubsatu isin bira dhubar fayyaa hin qabne. Tettemuun maal barbaachisa ta'uu beektu. Maal eenyu kanaaf? Ana. Amma abbaa Junaidii wanta na godhan ka abbaa qabeenya halleluuyaa. Akka gootu. Jedhaan jiran si'a eebban kun mee dubbatee baafatu ustaaz mee akkam maaliin argadde? Nagaa sammuu koon argadhe sitti immoo nagaa sammuu kiyya raha hangaffii tokko waaqa sadii wanni sun kun ilma keessa jira fura keessa jira. Isa kana diraamaa keessa rabbi na baase raha alhamdulillah rabbil alamin. Kennaa waa jedhu kennaa. Isaan maate jettee fan deebisii kenne warra garaa isaanii duwwaa jettee bara. Ini rakkoon qabu saree nyaattu duttedhaan inni sanni mirga qabda rakkoon qabu garuu asiin jedha. Saree warra nyaattu duttis ta'uu mul'aadhaan hidhaate. Haalli nageenya waan gaafadha. Naannoo natti jirtu haalli nageenya. Waa darbata bara. Eebba haalli nageenya naannoo natti jirtu gaariidha miti mana keessaa wal dhabdee wayin jiru miti akkam sagalee gadi qabdee suuteettee dubbata.
Hai tokkummaa. Har'a beeksisa wayii. Eebba nagaan si haa galchu mana kee jirta moo olla jirta nagaan si haa bulchu yookaan nagaan si haa galchu. Abamoas. Nama keenya diiru Ani jaakkeeta deeffadhe duraan si oliin haasaa jedheetiin baafadhe haadha manaatiin gaafatan nuna shakkisiise beektu waa fudhatee dhufe mana keessaa ulee tokko irra buuftee moodeen shakke. Maqaa odaa kanaatiin. Waa'ee odaa kanaallee. Waa'ee odaa kanaallee. Akka nama biddilibsii jalatti hidhameetti jira malee waan akka nama dhagaatti jiraama. Maanni suni rakkoon qabu tokkummaa. Addunyaa ajaa'ibaa rabbiin of fide kenna. Bara kana hooma hedduu rabbiin nu agarsiisa bara. Abumaas osoo umrii kanaanuu waa arge gana waa argu ta'a inshaallah. Kennaa yookaan eebba fa'aa waa agarre moo ol barannee hundanuu. Bootuma akkas jennu dullumni sitti dhufaa jirti jajjabaadhu malee. Isaan dhufti manatti. Miila kiyyaas taa'itiin achiin tuqa miila kiyyoon fedhe kennaa jira malee amma. Qalamii wayii dibdeetu malee. Qalamii takkaa dibeen beeku abboon. Yoon dibe guyyuma tokko illee taatu mul'atu halkanii guyyaan dibaa taa'ee jala dalagaan qabu maalitti godhan. Abbaa kiyyaa hin qabu hadisi. Nis rakkoon qabu bara bumaas ilmaan qabdanii alhamdulillah. Kinoo nama meeqa shaadaa qabsiisaa jirtu keerii dalagachaa jirtu namoota meeqaan kan tuuma addunyaa kanarraa deeman osoo waan tokko hin galmeessin. Ana akka eebbaa kana fa'aa osoo rabbi isaan hin qajeelchin kinoo Yesuus waaqa osoo jedhan lubbuun keessaa bahuuf deemu. Kennaa kanarratti eebbaa kanarratti adda deemnu mee ati si gallakkisa waan jedhe waaqni tokkoo miti. Abamoas. Abet. Kennaan erga shaadaa qabattee ji'a meeqa? Gaafa dhufa isuma jechuun maali ji'a siitiin lakkaawan. Maali isheen yaade? Atu eega wal baranne ji'a meeqa maaliin beekan? Namichi kun tiksoo keessatti shir jedhee nafsa gadaa'ina qabsiisuu deemaa jire. Location. Ay kennaa dhiisiti. Eebba. Cubbuun sin qabu. Eebba. Abooraa jina qabsiisin as keessatti dhuftee booda balaan. Jireenya addunyaa kanarraa hin deemna. Duuti kana booda hin jirti. Waaqayyuma qofaatu itti hafaadha biyya lafaa kanaasi. Waaqayyoon tokkicha ni du'a. Hin du'u jenne. Miti? Lammatamma eessaa kaate seeti? Waa'ee du'uu namaarraa kaatee waa'ee itti hafuu waaqayyummaatti ol baate. Wayi kan namaarraa haasa'e wayi kan waaqarraa haasa'e. Kan waaqarraa haasa'e. Ati qomee kan waaqaaf bakka buutee haasoftuu aangoodhum kana eenyu sii kenna? Waaqayyoon adeema maali Yesuusin naa kenne Muhammadillee naa kenne Waaqayyoollee naa kenne maal lallabaan jenne deemaati uumama hunda lallabaan ajajaa miti isa komaandi bar ajaja labsi bar. Ati kan isa kamiiti? Ani ka isa gartee Yesuusin erge ka Muhammadin erge ka Abrahaam erge kan Salamoon ergeeti. Abrahaam. Salamoon. Kofalee Abrahaam jenna. Namni maqaa Abrahaam. Okay. Asirratti okay waaqayyoo tokkicha keessa waaqayyoo sadeen keessa hamtu fannoo irratti du'e. Tokko ajjeefnee gallaa dhaggeeffadha. Akkuma abshirii kana galchi kiristaana mucaan kun. Abshirii moo maal jedha isaa maqas? Abrisha. Abrish. Aywa amma abrishi wajjin haasaa akkasitti dhaggeeffadhu. Dura keessa jiru kun Abumaas nama jireenya irraa yaaddoo qabu wayitii